Abbaa isaanii obbo Waaqoo Harqaa fi haadha isaanii aadde Kitaabee Da'oo irraa bara 1940 naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Heexosaa ganda qotee bulaa Gaabee jedhamu keessatti dhalatan. Kabir Hussein Waaqoo Harqaa barnoota amantii fi barnoota saayinsiif akkuma umriin isaanii gaheen barnoota eegalan. Kutaa 1-8 bakkuma dhaloota isaanii ganda Gaabeetti baratan. Yeroo ijoollummaa isaaniitti ogummaa harkaatiin koofiyyaa uummanni musliimaa godhatu dhahuudhaan gurguraa akka turanii fi bakka isaan har'a ga'aniif qarshiin 80 ka'umsa ta'uu mul'isa. Barreeffamni seenaa Kabir Hussein Waaqoo irratti barraa'e. Daldala xixiqqaa irraa ka'uun naannoo bara 1960 keessa godina Arsii aanaa Heexosaatti kan argamtu magaalaa Hurutaa keessatti daldala qamadii akka eegalantu himama. Bara 1960 gara magaalaa Adaamaatti dhufuudhaan miiltowwan isaanii garagaraa waliin hojii adda addaa hojjechaa turan. Kabir Hussein Waaqoo umrii isaanii guutuu hojjechuun kadabarsan. Kabir Hussein Waaqoo hojjetanii qabeenya argachuu qofa osoo hin taane seenaa qabsoo Oromoo keessatti illee adda duree akka ta'antu himama. Dhalatanii umrii isaanii 72tti addunyaa irraa kan boqotan yommuu ta'u, nutis sirna awwaalchaa Kabir Hussein Waaqoo irratti argamuudhaan kanneen itti dhiyeennaan waa'ee isaanii beekan irraa waa hedduu odeeffannee jirra. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa turan waa'ee Kabir Hussein Waaqoo akkasiin dubbatu. Waa lama duwwaa dubbachuu barbaada. Kabir Hussein yeroo hundaa nama fuulduratti yaadu har'aaf hin ta'in boruuf yaadni isaa tan hin dhaabbanne. Guyyaa baay'ee waggaattaan 20 darban waliin taa'ee haasa'eetan jira. Ijoolleen isaa akka isa caalan, akka guddatan, akka fuulduratti deeman jaalalaanis dirqamaanis barsiisa. Abbaan akkas godhu guddaadha. Qonnarraa kaaseet hospitaala guddaa haala hamaa keessatti ijaara. Har'aaf miti, har'a maallaqa irraa argachuuf miti. Yeroo 10 ol gaafadheetan jira. Maaliif daldala biraa keessa hin galleedheen rakkoon hiikaa jira. Rakkoon hiikaa. Ji'a tokkoon dura ol agarree sa'aatii dheeraa soonnee ture. Ammas yaadni isaa yaadni hin dhumin hospitaala kana bakka ga'uudhaan narra jiraatu hin geenyeedha. Ganaa naafee jira. Ganaa guddisuun barbaadaadha. Baay'ee gargaara. Nama baay'ee bilisaan yaalama. Nama baay'ee wajjin dhaabbata. Abbaadha. Obboleessa. Nama araaraati. Nama jaalalaati. Isa of keessaa dhabne har'a. Isa gaggeessine har'a. Isa jannata keessa nu galchu tanafne akka saataanuun jedha ulfaadha. Kabir Hussein Waaqoo miiltowwan daldalaa kanneen akka aadde Makkiyyaa Maamiyyoo fi obbo Kamaal Abdulqaadir waliin ta'uun godinaalee Arsii, Baalee fi Wallaggaa keessatti hojii qonnaa bifa ammayyaatiin hojjechuun nama fakkeenya turanidha. Hojjetanii qabeenya horachuu qofa osoo hin taane mirgi saba isaaniis akka kabajamuuf kanneen adda dureen qabsaa'aa turan akka ta'an ragaa ba'u kanneen itti dhiyeenyaan Kabir Hussein Waaqoo beekan. Obbo Junaydii Saaddoo pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraaniiti. Waliin hojjetaa ture. Yeroo isaan ani haabbaa keessa ture. Odoo ani haabbaa keessa ta'uu kiyya beeku gaaf tokko dabarsee nama kennuumi. Kabir Hussein erga sanii qabsoo uummata Oromoo gargaaraa ture. Gara hundaan nu gargaaraa ture. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis nu gargaaraa ture. Yoo beelli qabu beela 1995-96 ummata keenya harkatti beela irratti kuntaala 60 tolaan midhaan qubattootaaf kennaatu hiriyoota isaanii akka isaanii wajjin nama harka odoo nurraa rarratin ilaa hanga har'aa mootummaa kanas deeggaraa biyyas deeggaraa hiyyeessa gargaaraa nama hedduu 100tti kalaaqaa magaalaa kanatti seensisee hojii xixiqqaa daldala xixiqqaa hojjechiisaa ture gargaaraa ture arjaa ammas nama waan qabee morkatee bakkaan ga'u goota hin jilbiffatu harka kenna baay'ee qaroo teeknooloojii fi banaan meeshaan hospitaala kana keessa jiru meeshaa gugurdaadha. Hospitaalonni dhuunfaa baay'ee waan akkanaa kana hin qaban. Kanaaf Kabir Hussein nama fageessee yaadu ilmaan isaallee akka gaariitti maallaqa guddaatti dhangalaasee dubartoota otoo nafin nama barsiisaa ture sadarkaa guddaarraan amma isaan ga'ee jira. Kabir Husseinin akka Oromootti akka Oromiyaatti hin dhabne. Umriin isaa ganaadha. Sammuun isaa ammallee akkuma nama waggaa 40tti yaada. Baay'ee qara nama kana dhabne Rabbi isatti haa araaramu. Maatii isaallee firaa fi aanaa aalii hunda hiriyoota isaa hunda
rabbi akka isin sabbarsiisu kadhadhaa galatooma. Kabir Hussein Waaqoo ofii kootii qabeenyaa qabaa bakka fedhee deemee yaalamuu danda'a. Sabni koo humna hin qabne itti haa tajaajilamu jechuudhaan hospitaala sadarkaa Afrikaatti dorgomaa tahee ijaarsisuun uummata isaanii tajaajilaa turan. Namoota muraasa qofa biratti osoo hin taane hunduma biratti kabajaa fi jaalala nama qabanidha. Kabir Hussein Waaqoo. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa sirna awwaalchaa gooticha Oromoo Kabir Hussein Waaqoo irratti kanneen argaman keessaayi. Maatii Obbo Kabir Hussein jajjabina hunduma keenyaaf akkanuu kennuun hawwa. Egaa har'a hunduu akka dubbatu Kabir Hussein namni muraasti qofa kan beeku otoo hin ta'in namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaarsi jaartiin nama beeku. Kabir Hussein abbaa keenya, Kabir Hussein hiriyyaa keenya, hunda keenyatti nama dhihoo jiru. An nama dhiheenyatti illee beeku. Kabir Hussein wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana gahe qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka. Kabir Hussein nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartutti nama Oromoof quuqamu, nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, nama lafee qabu, nama amanamaa akkasiiti. Kabir Hussein Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa tokko isatiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in gosa isaa qofa otoo hin ta'in har'a Kabir Husseiniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbiin namaa kenne qabeenya miti gosa miti fira miti. Humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabir Husseiniin nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabir Hussein irraa waa baay'ee baran. Kabir Hussein qabeenya guddaa ta'u qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuan. Isaa boqotu argeen beekuan. Yeroo hunda etuu aaruu, etuu gubatu, etuu fiiguu. Isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku. Kanan godhiinaa, kana hojjedhaa jedhee nama ija jabinaan namatti dubbatu, nama sirreessu Kabir Hussein. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabir Hussein. Maatii isaaf, gosa isaaf, saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e, nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna. Etuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama guddaa, nama jabaa, nama cimaa dhabde hin gaddina. Ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni dhumaaru dhawwaa fayyaa ta'a. Kabir Hussein Waaqoo harkaa humna beekumsaa fi qabeenyaa qabaniin adda durummaan saba isaanii bira dhaabbachaa akka turan kanneen ragaa bahan keessaa aktiivistii cimaa fi hayyuun siyaasaa Obbo Jawaar Mohammad tokko yommuu ta'an oolmaa Kabir Hussein Waaqoo Oromoof oole akkasiin dubbatu. Kabir Hussein nama ture, nama namooma qabu, nama gosooma qabu, nama Oromummaa qabu. Nama ture Kabir Hussein. Waa sadi qofarraa inni isinii hima waa'ee isaa. Waggaa 18 dura magaalaa irratti yeroo nan baradhu naannoo Boolee sanitti mana wayii ijaarsisaan ture. Lafa amma hospitaala irratti dhaabbate kanarratti namni qal'aan wayii ganamaa galgala achuma dhaabata. Wardiyyaan see gaaf tokkotti dhiyaattee dubbifnaan abbaan qabeenyaa isa ta'uu yaadata. Hospitaala har'a namni ittiin maqaa isa dha'u kana bulokkeettii takka takkaan irra kaa'ee ijaare beeytu. Akka dureessatti hojjetaa itti ergee irraa nafu bira dhaabatee kana ragaan ba'e. Waggoota dheeraa dur booda Ameerikatti waggaa ol agarru maaf kana gootee ati dureessa hojjetaa itti erguu dandeetta waan biraa hojjetuu dandeetta maaliif kana goote jennaan ani dureessa biyya alaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Awurooppaa Ameerikaa eeyyaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Namni kiyya aantiin tiyya lafeen tiyya kaaga kiyya rabbiin hireen kenniniif qabeenya kenniniif akka wal'aansa dhabee lubbuun isaan banneef hin taareedha takka tana. Talammata yeroo diinni qeerroo teenya fixaa ture sanitti yeroo nama keenya akka shunkurtitti kitifaasan turan san keessatti yeroo namni nu baqachaa ture san keessatti harka kiyyaan kan hin galmeessee itti erge qeerroo 1330
kaffaltii tokkoon malatti wallaansiisee ture. Tana qofaa miti. Halkan tokko yoo an bilbiluufi mucaa tokko qaama hormaata irra dhaame kafincaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Hussein. Abbaa qeerroo ture jazaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irreecharra nama keenya fixan bilbila banaan odoo an sodaadhuuf joolleen lubbuun hafte akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa jedhini. Kabiir Hussein nama akkanaa ture. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin du'a Kabiir Hussein Waaqootiin gadda itti dhagahame ibsuun seenaa Oromoo keessatti oddoo guddaa akka qaban dubbatu. Hojjetanii firaaf sabaaf ta'uun akka danda'amu nama gochaan agarsiisa. Nama yeroo hundannaa nama arge nama gorsu namaan lolu bilbilee bitu maaliif kuni ta'ee maaliif sun ta'ee maaliif kana hojjettanii jedhee nama lolu nama saba isaatiif cinqabu yeroo hunda Oromoo mataa akka ol qabatu nama fageessee yaadu nama guddaa akkasii dhabe. Obbo Kabiir hojii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu hunda keessatti gahee guddaa qabu. Yeroo manni keenya Sumaalee irraa buqqee guyyaa tokko as magaalaa Adaamaa waa'ee qubattootaatiif dhufnee bu'anii akka akkanatti salphannetti nafnu jedhan. Nama akkasii dhabne nama waan qaban hunda saba isaaniitiif kennan nama dhibame hunda nama yaalan nama immoo waan jirutti hin quufne waan dabalataa barbaadan goota akkasii dhabne. Obbo Kabiir hojii sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti uummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabne qabsaa'aa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan utuu hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu, gochaan sabboonummaa dagaagsuu, gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu, gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana Obbo Kabiir irraa barachuu nurra jiraata. Har'a isaan nurraa adda bahaniiru. Waan isaan hojjetan hojiiwwan isaanii nu gidduu jiru nuyis kanarraa barannee hundi keenya iyyuu cimnee adeemnu jedha. Isaaniif immoo jannatan hawwaa fi maatii isaanii firoottan uummata keenya uummata naannoo keenya uummata biyya keenya Rabbi sinaasa barsiisuun jedha. Galatoomaa ulfaadha. Miiltoo daldalaa isaanii kan taate haati qabeenyaa aadde Makkiyyaa Maamiyyoos Kabiir Hussein bara jireenya isaanii ilmaan isaanii caalaa uummata Oromootiif quuqamaa akka turan dubbatu. Hundattuu abbaa ta'eef haadha ta'eef kan beela'e gursheen kan dheebote baasee kan dhibame akkamsiisee kan dhabe kiisa kaayee mootummaas deeggaree akka hin kufnetti bira dhaabbate hundaa kun ana Oromoodha jedhu bira dhaabbate har'a boqonnaan dhabnaan boqate. Hin boqanne immoo Kabiir. Hin boqanne Kabiir. Hin dadhabne immoo Kabiir. Qabeenyi isaatiillee hin banne. Sammuun isaatiillee hin banne. Har'a argine barmoota guddaadhaa kun Oromoon tokko ta'uun namni haqatti dadhabeetiin hin jedhe mindaan isaa argamuun har'an argee galatoomaa maatii isaatii fi fara isaatiif jajjabeenya hawwaa warra as nuu dhuftanii sagantaa kana hunda akkanatti nu barachitaniitiin hin jettan sabaaf sablammoota illee ummata asitti wal ga'e hunda baay'een galatoomfadhaa maqaa maatii isaatiin. Abbaa qabeenyaa beekamaan abbaa hospitaalaa Adaamaa Jeneraal Hospitaal obbo Kabiir Hussein Waaqoo abbaa ilmaan 15 yommuu ta'an dhiira 7 fi dubara 8 qabu. Hundeeffamaa fi hojii waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti illee qooda guddaa kan qaban Kabiir Hussein Waaqoo dhibee isaanirra tureen dhalatanii umrii isaanii waggaa 72tti addunyaa irraa du'aan boqotanii jiru. Sirni awwaalcha isaanis magaalaa Adaamaatti raawwatameera. Nutis akka OBN'tti firoottan maatii aanaa fi ahlii isaaniitiif jajjabina hawwina.